Icciti jireenya nama gammachuu qabu. Yeroo tokko maanguddoo daldalaa ta'an qabeenya guddaa qaban tokko kasaaru jireenya isaanii mufatanii fi gungumaa ta'u. Mufataaf gungumaa erga ta'anii abbaan isaanii mufataa ta'uu isaatti gara fuulduraa dhukkuba irratti kufa jedhanii kan sodaatan ijoolleen isaanii furmaata barbaacha gara maanguddoo tokkotti isa fudhatanii ijoollee isaaniirraas ofirraas kamumsa haarii isaanii maal akka ta'e hubate waa tokko godhe. Iskiriiptoo tokkoo fi waraqaa qulqulluu baasee isaan akkas isaaniin jedhe. Waraqaa adii kana irratti karaa mirgaa waan qabdan karaa bitaa ammoo waan hin qabne barreessatti natti agarsiisaa isaaniin jedhe. Isaanis akkaataa maanguddichi isaaniin jedheen karaa mirgaa barreessu eegalu. Akkas jechuun barreessan. Tokkoffaa kana nama nadhuu kan na eeguu kan naaf raafamu kan na jiraachisu waaqa qabaa. Lammaffaa bareedduu fi kan eebbifamtee kanan jaaladhu haadha manaa nan qaba. Sadii ijoollota baay'ee eebbifaman nan qaba. Afur baay'ee kan bareedde fi guddaa kan jireenyaaf mijattu mana jireenyaa nan qaba. Fayyaa nan qaba jechuun barreessan. Itti fufanii ammoo karaa bitaas akkas jechuun barreessanii. Tokko daldalaa sooressa miliyooneraan ture. Haa ta'u malee waan an kasaareef akkan barbaadetti jiraachuuf maallaqa homaallee hin qabu jechuun barreessan. Kan biraa wantoota hin qabne itti yaadanii dhufuu fi waan dideef waraqaticha fuudhanii xumurreerra jedhanii maanguddichaaf kennan. Waraqaticha ilaalanii akkas jedhanii gaafatan. Kan qabdanii fi kan hin qabne keessaa isa kamtu caalaa? Isaanin jedhe. Maanguddoonis waan barreessan lakkaa'anii kanin qabutu caala jedhanii deebisan. Maanguddichis waan hin qabnerraa kan qabdan erga caala ta'e waan hin qabnetti maaliif aarture? Waan qabdan lakkaa'uu yeroo eegaltan wanta qabdan yoo kunuunsitan qarshiin isin hin qabne sun ni dhufaati. Wantoota hin qabne ilaaltanii aaruu dhiisaa jechuun isaan geggeessan. Isaanis waan hin qabnerra lakkaa'aa kan qabutu caala jedhanii isa booda aarii isaanii dhiisanii gammachuun jiraachuu eegalan. Kana fakkaata. Egaa jireenya keenya keessatti wantoonni gammachuun akka gammachuun jiraannuuf nu godhan maalidha isaan? Wantoota nuti qabnu fayyaa ni qabna. Gammanne jiraachuu ni dandeenya. Waaqayyo qabna isa nu eegu, isa nu jiraachisu, isa amantan, isa ergaa qabaattaniiti gammadanii jiraachuu ni dandeessu. Tarii maatis ni qabaatu ta'a maatii keessanitti gammaduu dandeessu. Iddoo jireenya mijataas mijachuu saabaatu iddoodhuma jirtanitti wanta qabdanitti gammadaa ta'uudha qabdu. Maaliif waaqayyo wanta qabdanitti gammadaa, abdii qabdanitti gammadaa waan jedhuuf jireenya gammachuu jiraachuudhaaf dirqama wanta barbaanne hundi harka keenya keessa galuudha hin qabu. Wantoota xiqqoo hirrina qabnuuf jireenya keessatti wantoota nurraa hirratan yookiin wantoota nu barbaachisan tokko hanqina hin qabne yoo ta'e isa laallee jireenya keenya dhiphisuu fi yaaddoo adda addaa keessa galuudha hin qabnu. Kanaaf wantoota farqaa qabnu haa kunuunfannu, isa dhabnu sanallee argachuudhaaf isuma qabnu san jabaannee haa qabannu, isuma haa kunuunfannu. Jireenya keenya keessatti of dhiphisuudha hin qabnu hamma jiraannu sanatti.
gammanne jiraachuudha qabna. Kanaaf jireenya gammachuu qabu jiraachuudhaaf nuti isuma qabnutti gammadu. Fayyaa qabaachuu kan caala hin jiru waan ta'eef kanaaf jireenya waan qabdanitti gammadaa waan hin qabnetti hin gaddinaa. Ofiis hin dhiphisinaa akka dhukkubbiif illee hin saaxilamnee barumsa guddaa irraa argattu abdiin qaba. Nagaa sin kaafachuus inni irraaffanne ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftoonni inni sobii kan taasisan hundi keessan iyyuu baga nagaan dhuftan isiniin jechuu barbaada. Anillee nagaa kooti waaqayyoof haa galatu. Ergaa mata dureen kiyyaarraa isaa kana fakkaata barumsa irraa argattuudha abdiin qaba. Warreen chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun mallattoo notifiikeeshinii on gochuudhaan yeroo mara viidiyoon gadhiifamu akka isin bira gahu taasisuudha jechuudha. Warreen maamila kiyya turtan immoo akkasuma like share gochuudhaan na jabeessaa isiniin jechuu barbaada. Iddoo jirtanitti nageenyi fi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Orra baay'adha. Hagayoon ana waliin gootaniif hedduu galatoomaa isiniin jaalladha. Wantoota darbaa jiru kanarratti hanqinni adda addaa yoo jiraate akkasumas wantoonni sirreessuu qabda jettan yoo jiraate akkasuma koomentii jalatti na beeksisaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif wantoonni ani viidiyoo naan hojjedhu karaa adda addaatiin kun yoo sirreeffame gaariidha wanti jettan yoo jiraate koomentii jala naaf kabajaanii jechoota gaariidhaan wanta hirrina jiru natti himaa gorfadha yoon balleesse akkan sirreessee gara fuulduraatti illee haala isaa eegee dhiyeessuu fi koomentii jalatti na beeksisaa isiniin jechuu barbaada. Innaa lafa jirtatti nagaan ta'a viidiyoo moo like gochuun dagatinaa kaffaltiin qabu waan ta'eef maal like namaaf hoggosan innaa kana isiniin jechuu barbaada. Isinan jaalladha sanan kabaja. Iddoodhuma jirtan itti nagaanaaf ta'a turtii keessan waan hangayyoona turtii na waliin gootaniif hedduu galatoomaa ulfaadha.